Mallaqa osoo jettu umriin kee hin deemu. Maallaqa qabaannaan umriin kiyya deemus rakkoo qabu. Wanni bira. Jaalaltiin jechuudha yeroo isaan dura maallaqa qabaadhuuf danda'e san booda wanni hundi ni dhufa. Amma jaarsa. Aanan sadi aanaa bade. Aanan donyaa aanaa bade. Aanan wallaalaan aanaa bade. Aanan dhabaan aanaa bade jedhe. Donyaallee odoo haga fedhenni qabaatee gartee itti fayyadamuu hin dandeetu si fayyaduu hin danda'u. Gartee aanan wallaalaan aanaa bade. Waan arge haasayaa, waan arge dubbataa si saalfachiisa. Aanan dhabaan aanaa bade. Maal si fuudhaa gafedhe arjallee ta'u yoo waan qabaatin. Hayyee mi amma jaalalti asitti bakka kanatti yoo ati hin qabaatin yoo jaalatte maal gootaaf waliin dalayna ka jedhan kana guyyaa lamatti wal dhayanii wal bira deeman. Akkam jirtu daawwattoota teennaa bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee har'a wanta ajaa'ibaa waan jaalalaa fi mallaqa hin gaafadhaa. Mee uummanni maal jedhaa amma wanta jirru irratti jechuudha. Maaltu jira ka wajji laallu ka wajji daawwannu ta'a haga xumuraan wajji tura. Awwala maqaan kee Nur Abduu jedhama. Nur Abduu. Eessarra? Dhaloonni ijaarsi lixaati. Ashee. Iddoon jireenya Shaabaat Adaamaa magaalaa Adaamaa. Amma jiruun Adaama jechuudha. Jireenya Adaamaa jiraata. Hayyee gaafiin kiyya maal seete jaalalaa fi mallaqa isaan keessa kam filattaa? Ani jaalala filadha. Jaalala? Fedhiin kee jaalala jechuudha? Jaalala. Maaliif? Mallaqni homaa godhuu hin danda'u bakka jaalalli hin jirretti dursa jaalalatu dursa. Jaalala yoo qabaatte waan feete argachuu dandeetta. Mallaqaa yoo ta'e immoo wanti mallaqaa sun fiixallee hin bahu karaa dheeraallee imaluu hin dandeettu. Kanaaf yoo jaalalli jiraate waanuma kamuun argatta. Iddoo feetoo deemtee argachuu dandeetta. Garuu mallaqaan immoo yeroo gabaabaadha malee karaa gabaabaa imalta malee fiixa bahuu hin dandeettu. Waan yaaddisan galmaan gahuu hin dandeettu. Yoo jaalala qabaatte immoo waanuma kamuu yaadde itti milkooftaa jecha. Garuu namni hedduun mallaqa jedhaa mallaqa malee jaalalti hin jirtu jedhaa jiranii. Ati hoo maal jetta? Suni dogongora. Suni warra ilaalchi isaanii faayidaa qofa irratti ta'e mallaqa jaalachuu namni kamuu kan mallaqa hin jaalanne hin jiru hin jaalata. Haa ta'u ammoo jaalalaaf mallaqa wal bira qabde waluun madaalaniiyyuu madaalli isaanii qixa dhufuuyyuu maaliifi mallaqni hojjettee argachuu dandeetta. Jaalala ammootu rabbitu sii kenna. Akka nama jaalatullee rabbi si godha akka namni si jaalatullee rabbi si godha jecha. Garuu amma jaalalli baddee jaalalti hin jiru namni mallaqa jaalata mallaqaa fuuyyuu namni hin ajjeesa yoo arge jechuudha. Amma isa akkamitti ibsitaati? Kuni dogongora. Kun dogongora guddaa daangaa hin qabu. Dogongora irraa daangaa hin qabu. Garuu mallaqni akkuma siin jedhee deebi'ee hin taane hojjettee argachuu dandeetta akka barbaaddetti. Jaalala ammootu argachuu dandeettu akka salphatti. Jaartii qabdaa? Nama mana qabaa, ijoollee qabaa, abbaa maatiiti. Ijoollee meeqa qaba? Ijoollee lama qaba. Rabbi haa guddisu. Ani fuudhuudha. Garuu haga ammaan fuune akka ati jettutti jaalala jalqabsiisuu qaba jechuudha. Yoo jaalalaan hin ijaaramne mallaqaan ijaaramtee gaafa mallaqni dhumate diigamtaa jecha. Garuu haga ammaan mallaqa soqaa ture. Mallaqa yoo hin argatin jaartiin fuudhu jedhee ture. Amma garuu itti yaadee jaartii fuudhuudha bakka mallaqa hin qabu kana barbaaddu hin jirti mee naa gaafadhu. Kanaaf yoo hanga ammaa mallaqa walitti qabee mallaqaan haadha manaa fuudha jettee jiraatteef xiqqoo akka obbolummaatti si gorsaa sun sirrii miti. Mallaqaa kafeetas qabaattu yoo jaalalli hin jiraanne dhuftus gatii hin qabu. Gaafa mallaqni sun dhabame yookaan mallaqni jechaanii haga limsuu ijaatitti waan dhabamuu danda'u. Beektertaa mallaqaa miti lubbuu namaatu jecha. Garuu jaalalli yoo jiraate kan dhuftee harka duwwaa wal fuutanii waliin dalagattanii wanta argachuu dandeetta mallaqa. Maarri dubbiin akkuma dhageettanitti dubartiin takka hin jirti ka jaalala barbaadu garuu amma mallaqa jaalatan dubartiin dhaamsa maal qabdamee isaanitti ibsi. Suni sirrii miti. Obboleen tiyyaa kan dhiiraas kan dhalaas mallaqattiin amaninaa mallaqattiin hirkatinaa yeroo kamuu osoo jaalalaa wanti tokko jaalalaan hundaa'ee jaalalaan fiixabaa wanni mallaqaan hundaa'e mootu gaafa mallaqni sun dhumate yookaan dhabame wanni martuu bakka sadi gabaabbataa jecha wanni mallaqaan dhufe wanni faayidaa faana bo'oo osoo hin taane jaalalaanii namummaadhaanii wal yaaduudhaan yoo ta'e rakkoo ittiin qabu mallaqa hojjetanii argatanii jaalalli jiraanna rakkoo ittiin qabu dursa jaalalaaf haa kennanii
kan dubraatis kan dhiiraatis jecha. Dhageettan amma wanta hedduu laalaa jirra. Isa sanirratti ka'ee amma maaltu jira kan jedhu san gaafii guddaa gaafadhee jechuudha. Akkuma dhageettanitti kunoo mallaqa yaaduu miti awwala jaalala. Jaalalti yoo jiraatte mallaqni hin dhufti nagaan hin dhufti jechuudha. Akka kana. Bakka jaalala jiru nagaa jira. Yaa'iin hin jirtu ganamaa galgala yoo jaalala jiraate rakkoon takka hin jiru. Mallaqa ofoo ta'e immoo yoo jaalala hin jiraanne hiikan qabu. Walumaa galatti. Galatoomii namoonni baay'ee hin baratan jedhee yaada. Galatoomii bilisa kiyyaa. Thank you. Mee itti fufnaa nama bira sin gaafannaa wanta jiru ka wajji laalu ta'an hojii daawwadhaa subscribe like godhuu keessan hin dagatinaa. Let's go. Maqaan kiyya Sa'ad Dureen jedhama. Eenyu? Sa'ad. Sa'ad. Eshi Sa'ad gaafii si gaafachuu danda'a? Danda'ama. Mee ati jaalalaa fi mallaqa kam filattaa? Jaalalaan filadhaan. Jaalala maaliif? Sababni isaas jireenyi maallaqaa jaalalli yoo keessa hin jiraanne duwwaadha jechuudha. Mallaqni jaalala bituu hin danda'u. Jaalalli garuu maallaqa fiduu danda'a. Inni gaafa jaalalaan tokkoome humna tokko ta'ee maallaqa argachuu danda'a. Garuu jireetti garuu maallaqni gatii hin qabu jechuudha. Amma uummanni baay'ee maallaqa jedha. Uummanni baay'ee jechuudha. Wanta jiru immoo amma namni maallaqaaf namallee hin ajjeesaami. Maallaqaaf jechuudha. Dubartiin hedduun maallaqa jaalatti maal jettaa? Kun yaada dogoggoraatiin jedha. Jireenyi jaalalli keessa hin jirre hangamu maallaqni yoo jiraate gammachuu hin qabu. Gammachuu hin qabu. Kanaaf jaalalli hunda caalaa jedha. Maatii qabdaati? Ijoollee qabdaa? Maatii akkamitti akka jiraatu jechuudha jaalalaan? Maatii kiyya jaalala maaliin jiraachisa? Jaalala maanii yoo sin jedhu gammachumaan walii galteen mariin waanuma qabnu san akkamitti akka fayyadamuu qabnu walii galteen gammachuudhaan haala saniin wajji jiraanna jechuudha. Maallaqa hin qabnu jedhanii hin fuune hin jiran. Isaan hoo maal jettaati? Isaanin abdiin muratinaan jedhaan. Abdiin muratinaa hiyyummaan sammuu keessa jiraan jedhaan isaanin immoo. Sammuu keessa maallaqni hin dhufti. Hiyyummaan sammuu keessa waan jiruuf hiyyummaa sammuu keessan keessa jiran baasaatii duratti deemuu akka dandeettan of amansiisaa hin jedhaan. Hin argan jechuudha. Hin argaman. Yoo fuudhiin haa fuudhan. Haa fuudhan. Haa fuudhan. Garuu achi booda jaalalti yoo jiraatte maallaqni hin dhufa jechuudha. Tokkoomanii jaalalaan qindoomanii hojjetan hin argatu. Jaalalli jiraachuu baannaan garuu gatiin hin jiru jechuudha. Kunoo akkuma dhageettanitti namni lammaffaadha. Isaanillee deebiin isaanii jaalaladha. Haga amma jaalala jedhaa jiranii namoota biras hin gaafadhaa. Obboleessa kiyya thank you galatoomi. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkam jirta? Nagaa jirta. Maqaan keenyu? Elsa. Elsa. Gaafii si gaafachuu barbaade. Gaafiin kiyya maalinni jaalalaaf maallaqa irra kamtu fedhiin kee? Maallaqa. Maallaqa? Maaliif jette akkas? Yaa jaalalli maaltu jira maallaqa argannaa waan hundi ni jira maaltu jaalalli maal godha? Jaalala hin barbaadu jedhaa jirta? Jaalala hin barbaadu. Fuutee jaarsa qabdaa? Heerumtee? Hin heerumne. Jechuun haga amma hin heerumne maarree amma maallaqa osoo jettu umriin kee hin deemu? Maallaqa qabaannaan umriin kiyya deemus rakkoo qabu. Wanni bira? Jaalaltiin dhufti jechuudha yeroo isaanii. Dura maallaqa qabaadhuuf danda'e san booda wanni hundi ni dhufa. Amma jaarsaati barbaaddu ka maallaqa qabu moo ka maallaqa hin qabne barbaadda? Kan qabne maal naa godha kanuma qabu naa wayya. Hojjettee argatu wajjin hojjettanii hin argattanii? Hojjedheen hin argadha. Yoo argadhe immoo kanuma qabu naa wayya kan qabne wajji maaltu na gube. Isa wajji maaltu na gube? Kanaaf jechuudha fedhiin kee maallaqa. Waan tokko hin jijjiirtu. Hin jijjiiru. Maallaqa bakka maallaqa argachuudha. Wanni biraas tajaajila qaba bakka. Amma ani jaartiin qabu. Haga amma maallaqa yoo argadhe jaartiin hin fuudhaa jedhee yaadee ture. Akka keetitti dubartiidhaati sirraa dhageenyaan ammas maallaqa jaalatti jechuudha dubartiin. Maallaqa qabaachuu qaba kaa. Maallaqa yoo hin qabaatiin maal of danda'uu qaba maallaqa qabaachuu qaba yookaan immoo maal naa godhare. Anis hin qabu innis hin qabu maal godhare. Eshi hojii qabu ta'ee maallaqa xiqqishuu ka argatu yoo ta'e hin ta'u. Maallaqa of danda'uu qaba bakka qabaachuu. Maallaqa guddaa jechuudha. Kaati barbaadu maallaqa guddaa. Maallaqa ani kan hin barbaadu maallaqa inni jiraannaan bakka namni maallaqa argatu kan qabne illee yoo argatu ni jijjiirama waan ta'eef kanuma qabu naa wayya.
Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dubartii awwaalaadhaa ka gaafii ka gaafadhi jechuudha. Akkuma dhageettanitti isiin ka barbaaddu mallaqa namni illee dhaamsa baay'ee dhaamsanii dhiirti garuu jaalala barbaaddi. Dubartiin akkuma agartanitti jaalala hin barbaaddu mallaqa jaalatti jechuudha. Akka keetitti hedduu nama hedduu jira. Dhaamsa maal dhaamsita dubartiiti? Maallaqa qabaadha. Yoo maallaqa qabata wanni hundi ni jirti. Kanaafuu dura maallaqa ka dursu maallaqa hin jedhaani. Mallaqa malee hin taatu. Dhaamsi kee kana galatoomi narraa deemi. Ati mallaqa jaalatta. Mallaqa malee jaarsa hin barbaadu jettee kam jirta? Nagaa akkam jirta? Gaafii si gaafachuu barbaade. Gaafadhu. Gaafiin kiyya maal seete mallaqaaf jaalala hin beektaami. Mallaqa fedhiin kee mallaqa moo jaalala? Jaalala maallaqa illee ni argama waan ta'eef. Jaalala. Maaliif jette akkas? Maaliifuu jaalalli maallaqa illee fida waan ta'eef namoota hedduu walitti dhiyeessa jaalala san keessan immoo maallaqa illee argachuu dandeetta jechaadha. Namni hedduun garuu jaalala jedhaan jiru maal jette isaanii? Filannoon kiyya jaalala. Jaalala. Jaartii qabdaati? Hin qaba. Jaartii qabdaa? Ijoollee hoo? Ijoollee ni qaba. Mee akkamitti akka guddiste jaalalaan ibsi mee chaanaalii kiyya irratti? Jaalalaan akkaataan itti guddisee dhaabamnullee qabaannullee jechaadha. Walumaan akkasumatti jaalalumaan jiraanna. Maallaqa caalaa irra caalan jaalaluma kenna jechuun argaannus qabaannus dhabnus jaalala saniin jiraannaa jechaadha. Irra guddaan maal tajaajila kan jalqabni jaalalaa jechaadha. Ani amma jaartiin fuune awwala kam aansuu qaba mallaqa moo jaalala? Jaalala dhiyeessuu dursa kennuu qabda. Jaalalaaf dursa kennite yoo jette maallaqni illee dhufaa jechaadha. Manni kennas mana jaalalaatti dhuftaniitiin nu wajjin asitti miidhaguu ni dandeessanii maallaqa qofa filannu jaalala filanna waan taataniif dhuftanii nu biratti miidhaguu ni dandeessanii hin jenne. Galatoomi. Kam? Nagaa fayya. Maqaan keenu? Qaadiin jedhama. Adii. Gaafii si gaafa? Hin dandeessu. Gaafiin kiyyaa jaalala jaalattamoo mallaqa jaalatta? Maallaqan jaaladha. Maallaqan jaaladha? Maaliif jette? Maaliif yoo jette maallaqa yoo qabaatte jaalala si bitachuu ni dandeessa. Birrii saniin maallaqa saniin jaalala bitachuu ni dandeessa. Jaalala wannoon ka zalaaqii ta'e hin bittu ka? Maallaqa yoo qabaatte eenyummaallee waan si jaalatuuf addunyaallee amma maallaqa irratti hundoofte waan taateef yaa jaalala maallaqaan bitachuu ni dandeessan jaa. Mallaqa jedhee amma keessa isaa mallaqa hojii qabdaati. Hojiin hin qaba. Hojii bareedamoo? Bareedan qaba. Jaalallee hoo? Jaalalas bareedan qaba. Jaalallee hin qabdaa? Hin qaba. Jaartii qabda moo jaalallee qabda? Jaalallee hin qaba. Jaartii qabda moo Jaalallee hin qaba. Jaalallee? Amma isiin mallaqa qabdi? Isiin hin qabdu. Isiin hin qabdu? Garuu jaalala qabda. Jaalala ni qaba. Isiidhaaf ni qaba. Maarree isiin mallaqa waan qabdu si bira dhufte ka? Alakki. Maallaqaa fi miti gaa walitti dhufu. Isiin akkanumatti bakka akkuma nutti wal jaalanne akkuma namummaatti saniif bakka. Mallayni hin badu garuu? Ni bada. Yoo gaaga baduuf jaalala ittiin bitachuu ni dandeessa. Jaalala itti bitachuu ni dandeessa jedhee obboleessa kenna eenyu maqaan kee? Qaadiin jedhama. Qaadiin akkana jedhee isiin hoo maal jettan koomeentii barreessaa mucaan kun mallaqa jaalala jedhe akkam? Maqaan keenyu? Aishaa. Gaafii si gaafadhu barbaade. Mee mallaqa jaalattamoo jaalala jaalatta? Jaalala. Jaalala jaalatta? Ati jaarsa qabda? Hin qabu. Okay. Mee jaalala kan jette maaliif jaalala jette? Mee mallaqa dubartiin hedduun mallaqa jette. Ati immoo jaalala jette maaliif jette isaanitti ibsiifne? Ka jaalalli yoo jiraate mallaqni sunuu argamu waan ta'eef waan ani jaalala dursa jedhama mallaqa sanatti. Jaalala malee mallaqni hin jirtu jechuudha. Hin jirtu. Kanaaf deebiin kee jaalaladha. Jaalala bareeda siif hawwaanillee jaalala argadhu jaalallee qabdaa qabu? Hin qabdaa? Okay. Kana jechuun jaalala hin beekti jechuudha. Namni jaalala yoo durse jechuudha. Achi booda wanta jiru hin beekamu miti. Achi booda wanta dhufu hin beekamu. Kanaaf isiin akka jetteetti jaalala jettee galatoon. Akkam jirtu? Nagaa. Gaafii isin gaafachuu barbaada. Gaafadha. Mee mallaqa moo jaalaltuu caala? Mallaqa caala. Mallaqa caala? Maaliif jettu? Mallaqni yoo jiraate jaalaltillee jirullee wanti barbaade guutuun ni dhufti. Bakka mallaqni hin jirretti hanga fedhee wal jaalate wanni godhu hin jiru. Maal fida? Kanaaf mallaqa caala. Mallaqa filadha garuu. Ani hin fuune amma. Garuu mallaqa hin qabu.
jaalala argachuuf mallaqa hojjechuu qabaa jechuudha. Mallaqa argatu wanti guutuun sii dhufti. Bareenni wanni ati filatte. Ofii si filatanii. Dubartiin hunda mallaqa jaalatti. Maaliif? Dubartoonni jaalala jedhanii jaalala filatanii illee jiran. Garuu dhiirti mallaqa osoo qabaattee caala. Maaliif jaalalti akkasitti mi'oofti. Akkasitti filatama. Bakka mallaqa inni hin qabnetti dahaa maal na dubbisuu danda'a maal jedhanii. Kana waan ta'eef mallaqni osoo nama argame irra gaariidha jedhee mallaqa filadha. Hojii hojjedhee awwala mallaqa argachuu qaba jechuudha. Hojii hojjedhee garuu hojii qabaadhee mallaqa xiqqisuun taatullee yoo na bira jiraatte yoo hanga fedhe gaafuma mallaqni itti irratti si biraa kutti dhala. Warran beeknetu jaalala soba kun. Mee qeerroo kennaaf maal jettan dhaamsa maal dhaamsitan? Wanti dhaamuuf dalaga mallaqa argamsiisa saniin booda abbaa fedhe si jaalata. Mallaqni argamnaan abbaan barbaade wanni ati barbaade wanni lubbuun tee feete guutuun si jaalatti. Akirallee bitatuu dandeetta gartee waan biraa dhiisii jannatallee bituu dandeetta. Bakka mallaqni hin jirretti homaa godhuu hin dandeettu. In sadaqatta, in kennatta, masjida ijaarta, rakkataa gargaarta. Dhabaa maal godha? Maymaa katu waan jedhe dhageesse aanan sadi aanaa bade. Aanan sadi aanan bade. Jedhanii maymaa kan. Aanan donyaa aanaa bade jedhame. Aanan sadi aanan bade jechuun aanan saree aanan bade, aanan harree aanan bade, aanan fardaa aanan bade. Ilma tokko gartee wanni beela'ee iyya siin raffisu. Ittiin qabduun ilmitu. Aanan sadi aanaa bade. Aanan donyaa aanaa bade. Aanan wallaalaan aanaa bade. Aanan dhabaan aanaa bade jedhe. Donyaallee odoo haga fedhe inni qabaatee gartee itti fayyadamuu hin dandeetu si fayyaduu hin danda'u. Gartee aanan wallaalaan aanaa bade. Waan arge haasayaa, waan arge dubbataa si saalfachiisa. Aanan dhabaan aanaa bade. Maal si fuudhaa gafedhe arjallee ta'u yoo waan qabaatin. Hayyee mi amma jaalalti asitti bakka kanatti yoo ati hin qabaatin yoo jaalatte maal gootaaf waliin dalayna ka jedhan kana guyyaa lamatti wal dhayanii wal bira deeman. Amma garuu jaalalti hin jirtu badde jechuudha. Mallaqa malee hin taatu jedhaa jira. Jaalalti hin banne nama bade. Namatu bade. Nama bade. Jaalala bilaashuma se'a. Jaalalti bilaasha miti. Jaalalti waan argamullee hin dandeenye waan yoo dhuftellee gartee haala gartee waa si bira hin jirre itti fayyadamuu hin dandeenye. Isin si jaalattee ati dhabaadha maal goota? Kanaaf mallaqni irra caala. Argamuu qaba dura dalaganii. Dhaamsa isaan naa dhaamsan jechuudha guddaadha. Dhaamsa guddaadha isaan illee nama guddaadha. Dargaggoonni mallaqa hojjetanii argachuu qaban jaalala duraa jechuudha. Osoo mallaqa hin arganne jaalala fiiganii beeyta karamarratti. Jaalala qullaatii jedhamti tun. Osoo yoo harkaa qabaate dhuga jaalatu. Dhaamsa isaanii yoo isiniif gale jechuudha. Awwala wannoo mallaqa qabatanii jaalala argachuu qaban jedhaa jiran. Isin hoo maal jettan mee komentii barreessaa. Wanta hafee hin jira dhaamsa qabaa ka jettan yoo jiraate isiniif kenne kunu. Wanti ani dhaamu osoo jaalala fiiguun taane dura dalagaa mallaqa argamsiisa. Ergasii gartee jaalalti akkasitti gadi sabaatti akkasitti dhaabatti. Haga feete jaalattee bakka ol seensifte hoon qabaatin bakka garteetiin nyaachiftu waan nyaachifte hoon qabaatin maal sii goote jaalalti maalin si bira teetti sa'a 24 keessatti yoo beela waliin teettan jaalala akkas goonee kana goone wama takka faayidaa bu'aa takka hin qabu kijiba garteetiin jaalalti dhabu guyyaa lamatti wal biraa deemu.